أنا كبيت أنا كتير فرس Implant CD la lazera. On implant CD ये वो microscope फिजरत किला. आज के साथ माला करा cell wall इंजरा, nucleus इंजरा. अमा plant CD का नौकाला plant CD को regular shape पिका. Bishan kabbana bishan ogun dulu. Bishan paraga bishan ogun sendiri ogun kya paraga bishan kabbana sa idore. Wajamtoota daawwattoota Roraas Tube arraan tanamnu akkuma gartan mana barumsaa addaa ifa boruutittiin argama. Barattoota ciccimoo naannoo Oromiyaa kana keessa jiraniitu filamee asitti barataa jechuudha. Kanarratti namoota na ibsuu danda'aniin isinii dubbisa na waliin tura. Mana barumsaa kana maaltu adda godha? Manni barumsaa qoonni adda godhu barattoota ijata hangartee kan naannoo Oromiyaa keessatti argaman. Kanneen qaxalee ta'an kutaa saddeetitti qabxii 85 olii fi kana ol galmeessan gartee isaan santu asitti walitti qabamee isaan santu asitti barata jechuudha kutaa 9 hanga 12tti kanaafuu barnoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa boruu haramaayyaati jechuudha. Mana barumsaa akkanaa kana meeqatu jira Itoophiyaa? Oromiyaa keessa Itoophiyaa fi Oromiyaa keessas walumaanuu 7tu jira yoo jenne akkasi. Oromiyaatu haalaan irratti hojjetu. Oromiyaatu irratti hojjechuu jira. Oromiyaan akka amma kun inni mana barumsaa jenereeshinii lammaffaati isa dura tokko jira Bishootuu fi kanaatti jiru jettee inni kun isa torbaffaa jara torban keessa isa tokko jechuudha. Kooldootariidha bishaan Hiloobiin jechuudha. Kun ammoo hootootarii bishaan ho'aa jechuudha. Kanaafuu bishaan hootoota kan jedhamu kun tempireechara olaanaa qaba. Kun ammoo tempireechara gadaanaa qaba. Yoo amma pootaashiyeem permaangaaniitti lallachuu yeroo neenu reetuuf kana qofas illee miti teekinooloojiitiin deeggaramaa akka isaan jiranis teekinooloojiitiin deeggaruuf illee qophii akka taanee jiru gamanumaan isin beeksisuu barbaanna. Kana qofallee miti barsoonni as keessa jiran fi barataan as keessa jiru dhaloota boruuf illee ka har'aa qofa osoo hin taane boruuf illee fakkeenya ta'anii ilmaan kana warri asii baratee ba'e illee ijoollee carraa akka kana akka argataniif ammas immoo warra carraa kana argachuu hin dandeenye illee akka gargaaranii asiin ga'an abdii irraa qabna jechuudha. Galatoomii. Barsiisonni as barsiisan guutuun akkumaan isiniin jedhe maastarsiidha. Barsiistonni ciccimoodha barattoonnis ciccimoota as dhufu. Kanaaf mana barumsaa kana mana barumsaa ispeeshaala kana dhuftee barachuudhaaf takka hanga 3 bahuudhaan kan irraa eegamu. Jabaadhaa baradhaa. Barattoota as keessa. Ayyee galatoomii. Barattoota jajjaboon nama maramu jira lala abdii eegaree. Warra biyya tana hoogganuu danda'a. Barattoota asitti baratan ilaal. Barattoonni kun hundi qabxii meeqa fiddeessan? 90 takka atoo. Akkuma kiyyaatti ati anis dhufne direedoo haadhaami direedoon carraa akkanaa fidu. Barattoota abdii eegaree. Meeqa fiddeet? Meeqa fidde ministeerii? Ministeerii average 92. Amata kanoo kutaa sagalee si baratte? Kutaa sagalee faamaan bareechaa jira. Ministeera tokko jira. Asen tuna geessu. Barattu. Dalaare sanna. Hot asena hundi reezanu. Sena. Yeroo baay'ee dubartoota qabniidha. Barattoota ciccimoollee nuti mate ho'i fi ciccimaallee ta'uun. Dhufaas eetis teetana. Dhufaas. Lellisaa irraa fuudhii fi kakaasiin gargaarii ijoollee. Garuu YouTube isaan subscribe godha. Barattoota as keessa meeqaa jira? 400 wayimi? Subscribe 400 fadha har'a. Akka ajaa'ibaa inni godha. Har'a 400 fadha. Maali akka isa feetanuu ilaalla. Jirtu?
Jirtu? Eessa jirtan? Eessa? Ifa boruu. Eessa jirti? Samaali moo fatara nyaanne? Nyaanne as jiraame? Waa jirtu? Eessa jirtan? Ifa boruu. Akkanaan dhufu ni beektani? Itti naa himaaniin dhufa. Nama ciccimaa malee hin feetanii? Wal horrochiisu nama as keessa jirti? Namuu jajjabalaan. Horro ijaan hin jiru, wanni takka hin jiru. Haya warra fotoon ka'in ibis carraa kanna. Ati kaate? Aboo taa'ee booda seenaa si laga. Aboo ta'etu viidiyoo. Warra fotooti achi baanu? Lagi namni gabaabaan kun waan mul'atu nama keessa. Ashama harka fuunee hordoftoota Rooraas Tube guutuu addunyaa irratti argamtan mana barumsa ifa boruu Haramaayaattiin argama. Barattoonni akkana naammarsanii jiran kun barattoota ciccimoo sila anaa waliin madaalle ani ministirii 72 warra 90 ol fide barattoonni kun hundi carraagaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa qopheessin jechuudha. Manni barumsa akkana torbaatu jira Oromiyaa keessa. Torban keessa arraan tana kan ollaa keenyaan Dirreedawaan hin ta'e ollaa hoggan joogaaf yeroo seena ollaa keenya Haramaayaattiin argama. Barattoonni kun biyya adda addaa irraa dhufan. Mee ati eessaa dhufte biyya tami? Ati Baddannoo atoo? Ati Tikka? Golooda atoo? Magaalaa Kobboo irraa hin dhufe. Kobboo atoo? Gurraa irraa hin dhufe. Atoo? Baddannoo atoo? Hai namni gaggabaan garuu mul'ataa jira. Mee kan akka godhu? Waan jiru qaba. Mee? Naannoo? Nah barattoonni kun hundi naannoo adda addaa irraa dhufanii asitti argamanii carraa kanaan anarraan tana kana isin kun nama guyyatti hedduun gammada. Isinii kana keessa Prime Minister haa ta'u hedduutu jira. Yoo rabbi jedhe. Biyya tana addunyaa tana bulchu hedduutu as keessaa ba'a jennee abdanna. Kanaafuu yeroo yerootti jechuudha. Akka dhufnee isin laalluuf abdii qabna inshallah. Garuu qofaan diraamaa fa'aa bareedduu Diraamaa wanni ni qabdani tuuta diraamaa ni qabdani isa guumiin ni jirti bakka alaa fi guumii keessanii naa kannitanii isaa wajjin dhufee waan takka takka wajjin dalaguu dandeenya rabbi. Akkasii daawwattoota keenya waan ajaa'iba isinitti ta'u istiidiyoo keessa taa'uun ganda tokko keessa teessee diraamaa dalaguun qofti bu'aan qabu namoonni sochii gootan baay'een keessan ka ganda keessa jirtan kottaa barattoota ciccimoo kana abdii eegareetana jajjabeessaa ni laal wanni mataa keessa isin taa'u qabu yeroo hunda hawaasa guddatu hawaasa jabaadhaa hawaasa kabajaa qabu hawaasa addunyaa jijjiiruu danda'u jennee ifamansiisu ayyee waan hin hubadhee jira namoonni baay'een nu beekan viidiyoo irratti garuu sabiskiraayibirri keenya xiqqaadha. Waan subscribe bakka jettan irra guddaan hin beeku. Amma isin barattoota ciccimoo waggaa ganda dheettan nurraa agarsiisan. Arrabaa eegallee ni ilaalla. Kanaafuu mee nama tokko komeediin tokko mee hawaasa. Nama tokko. Ayyee. Ayyee sagalee ol qabu. Baacoo xiqqoo wayitiin deema. Akka namoota hojii duraan viidiyoo irratti argaa turre. Har'ammoo harkee isa moggaa dhaabbachuu guyyaa jarraa guddaadha. Asuma moggaadhaan maraataa wayii tokko ture. Maraataan kun namatti hawaadhaan mataa waggaa hirriibaaf deemu. Ani maraataadhaan niin badaati. Akkaan hin banne immoo zanyaa wayii midhagaa. Miila ifiidhee. Milikkata kanaan qabaati. Akkaan hin banne. Kanaan na beekaa jee yeroo kana waggaa rafu marataan biraa dhufe wanni isaaf dawaa qabu anaafis dawaa ni qaba jee zanyaa sanarraa hiikee ofittiidha. Maraatichi yeroo lafaa ka'u ofirraa dhabe aboo
an badeen jira gaa'e na eegan jee maaliif gattanii jee yeroo kana bakka abooti uno hin banne bar jennaan andulun zanyaan firraa qabaatu baween zanyaa Azanyaan qabaa bar aboofate deemaa na barbaada osmanni juutu maraataan isarraa zanyaa hiikasuun dhufe kunoo hankan hana qabaadha. Maraataa tanarraanis wayiiti siinidha. Maraataa kana bakka maraataa itti walitti qabanii jira. Achi keessatti waan chaayinaan akkatti fi na farsitu akka gartee waan san irra hiranii maraatota kanarra ifa farsaa jedhaniin. Maraatonni hundi osoo ifi na farsanii cicciran beekta. Amma kana tokko dhufeeti tokko fayya qaba wanni isaa itti ifa farsan kun. Saboo jeen maraatonni hundi cicciranii ati fayya qabda jennaan barjeen isaan akkatti ifa farsanii mi jeen an akka qabeetan akkatti ifa farsan. Isaa irra fayyaa qaba boyisan. Bu'aartii gaarii isin jaalladha jabaadhaa baradhaa isin duraan jajjaboome bakka aanaa isinii dhufa amma.